Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa keessumaa kabajaa barataa seeraa tokko hubannee ani hanga sagantaadhuma kanatti as wajjin turu Gammachiis Gizaan jedhama. Barataa Barii Nagaash Buqqalaan jedhama. Jimmaa Yuunivarsiitiitti barataa muummee seeraa waggaa 5ffaati. Biyya kana buusuuf itti gaafatamummaan eenyu akka jira jettee yaadda? Konflikti isa neechar isa inevitable bakka hafuu hin danda'u uumama. Sigalee uumama hafuu hin danda'u jecha garuu maal ta'uu danda'a konfliktiin manaash ta'uu danda'a jecha. Inni siyaasa keessaa qaama tokko akkuma jettee siyaasni bal'aadha. Anaaf siyaasni maalidha beektaa? Anaaf siyaasa jechuun lafa dorgommii jiru siyaasni jira. Barataa gidduu, haadha manaaf abbaa manaa gidduu, obboleewwan lamaa gidduu siyaasni jira. Addunyaa kanarratti waraanni eegalamne hin jiru, waraanni hin xumuramnes hin jiru. Waraanni addunyaa tokkoffaa eegalameera, xumurameeras. Barana sodaachisaa ture beeki. Kan lamaffaas akkasuma jecha. Kanaafuu waraanni kamuu ni eegalama hin xumurama. Akka biyya keenyattis akkasuma jecha. Kanaaf siyaasa jechuun wanta baay'ee barbaachisaa ta'e, biyya tokko keessatti wanta baay'ee barbaachisaa ta'e, diinagdee biyya tokkotti aansee siyaasni wanta baay'ee barbaachisaa ta'e jedhee nama kanaaf abbooliin hiyyeessa ta'an warri dhala isaanii loltuu godhanii gumaachan reeffa ilma isaanii garbi immoo yaada mataa ofii hin qabu. Addunyaa keessa jiraataa jechaadha garbi. Ani immoo garbaa miti waan ta'eef addunyaa mataa kootii keessa hin jiraadha malee addunyaa keessa hin jiraadhu jechaadha. Gaafa garba taatu wanta sitti fe'amu gaafa hunda gaafa baattu waan sii kennamu hunda gaafa nyaattu. Kanaaf qaanqee mul'ataa wajjin uumamne wajjin dhalanne kana afarsanii qulqullatti geeddaruun qulqullatti geeddarree labooba gochuun ho'a fi ifa addunyaadhaaf akka kennu gochuun. Jaalleewwan keenya akka nu hordofaa jirtan abdii guddaa qabna. Gaafiin keenya ammas akkuma itti fufetti jiraata. Namoonni baay'een bari waa'ee guddinaa irratti yaada garaagaraa kaasu. Dhala namaa warra jeesaniif dhalli namaa kulaalitii baasee gurguratee maallaqa argachuu danda'a beeki. That's tragedy of life. Konkolaataa bituu dandeecha. Nama garuu konkolaataa oli. Dhala namaa jeeftetu konkolaataa bitaa jechaadha. Maatiriyaal keenya argachuudhaaf. Sammuun keenya kun diina keenya jechuudha. Yoo leenjisaa toshuu baate. Kanaaf akkuma jedhe obboleessi keenya barataan seeraa bariini. Dhalli namaa baay'ee osoo akka du'uu beeke badii hedduu raawwatu ture. Maaliif yeroo inni lafa kanarratti qabu jibbaaf miti, wal balleessuuf miti, jaalalaafuu isaan qabu barbaachisu. Even gandatti qoodamnee miti wal taaniyyuu diinii nu fixaa jira. Diina jala dhaabachuu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf furmaanni dhuma Oromoo. Hinduu taati. Duuni siif maalidha? Adda isaa birruu gandummaa hin qabu ture. Gootonni baay'een agarii tulluufaa gandummaa hin qaban ture. Baarootumsaafaa gandummaa hin qaban ture. Gaara keessan keessa jiraadhaa jedha waa impaayiraan dubbataa barreessan illee jedhu. Impaayirri siif maalidha? Maal sirraa eegna? Waa barreessaa jirtaa yookaas waa dubbachuuf wanti sirraa eegnu gara fuulduraatti. Yookaanis immoo wanti nuti dhufa jennee sirraa eegnu akka lammii tokkotti abda. Ani beektaa yaada impaayirri kana kanan eegale tureera. Waa'ee isaas kanan barreessu eegale xiqqoo ishee tureera. Tokkummaa haa qabaannu Oromoo bichaa miti. Sabni biyya kanaa sabaaf sabni biyya kanaa hundumtuu tokko ta'ee akka qaama tokkotti jiraatuun ergaa keenya geessis irratti ta'e garuu maal sirraa eegna outputiin kee hanga ammaatti inputii fudhachaa jirta galtee baay'ee fixxeetta outputiin kee. Ani beektaa yaada impaayirri kana kanan eegale tureera. Waa'ee isaas kanan barreessu eegale xiqqoo ishee tureera. Caccabsuun akka hin qonne lafa mana keenya duuba sana akka hin qonne sababni isaa maallaqni hatee hidhame achi keessa jira jedhee xalayaa deebisee barreessaa jechaadha. Gaafa kana namoonni shiraan mucaa kana hidhan xalayaa gidduu jira kanaa deddeebisaa turan lafa sana dhaqanii qorfuranii jechaadha. Sana booddee mucaan xalayaa lammaffaa abbaa isaatii maal jedhee deebisee barreessaa abbaa koo asxaa wanti si godhuu danda'u jiraate isa kana. Akkuma biyyi tokko mootii mataasaa qabdu namni kamuu immoo impaayira mataasaa akka qabudha kanatti. Kanaafis immoo barruu gabaabduu wayii yeroo dhiyootti kan maxxanfamtu xumureen jira jechaadha. Waliigalaatti gorsa haa ta'u, koomentii haa ta'u gara dhumaatti deeqaa tokko keessatti. Ani wanti hin jedhu haala yeroo manni Oromoo keessa jiru kana irratti manni Oromoo guddaa galatoomaa jechaa sagantaa kanaa afgaaffii gochuudhaan kan si wajjin ture ani barataa ikoonomiksii yookaan barataa diinagdee Gammachiis Gisaa Tasfee Gurmuun jedhama.